oduu gammachiisaan nagaame Ameerikaa fi Iraan yaada waliigaltee dhukaasa dhaabuu torban lamaaf dhiyaate fudhatan. Biyyoonni lamaan torban lamaaf dhukaasa dhaabuuf kan waliigalan tattaaffii fi jaarsummaa Paakistaan taasifteenidha. Yeroo torban lamaan kana keessatti Iraan dhukaasa dhaabuuf waliigaluu qofaa osoo hin taane ulaa Hormuz banuufis dirqamtee jirti. Paakistaan akka beeksifteetti waliigalteen dhukaasa dhaabuu kun hatattamaan hojiirra yoo oolu torban lamaan kana keessatti waliigaltee guutuurra ga'uufis mariin nagaa ni gaggeeffamaa jedhamee jira. Uummanni addunyaa keenyaa utuu ija isaan libsatiin halkaneedaa gara ba'a giddu galeessaa dhaggeeffataa buleera. Haa ta'u malee gargaarsa waaqayyootiin Paakistaan gidduu seentee jirti. Sa'aatii dhumaarraa muummichi ministeeraa Paakistaan haasaa ijoo taate pireezidaantii Tiraamp wajjin taasisuun tarkaanfiin eda galgala fudhatamuuf ture cinqiin halkaneedaa uummanni Iraan arguuf ture gara torban lamaatti akka achi siqu ta'eera. Lammiileen Kuweet halkaneedaa walakkaatii kaasee har'a hanga sa'aatii 12tti namni mana isaatii akka hin baane akeekkachiifteetti. Ministeerri dhimmoota biyya keessaa ibsa eegsii gubbaatti baasee lammiilee fi jiraattonni sababa barbaachisaa ta'eef malee mana isaanii akka turan hubachiifamuun nagaameera. Kunis kan darbee nageenya tiksuu fi opereeshinii nageenyaa tumsuuf akkasumas tasgabbii fiduuf jedhameera. Ministeerri muummee Paakistaan Shehbaaz Shariif pireezidaantii Doonaald Tiraamp yeroo Iraaniif kenne torban lamaaf akka dheeressu erga gaafateen booddee ammoo haalli jiru guutummaan guutuutti jijjiirameera. Sodaan jirus gara tasgabbiitti siqeera. Dippiloomaasiin hojii isaa akka fixus jedhee jira. Iraanis ulaa Hormuz akka bantu gaaftee jira. Shehbaaz Shariif muummichi ministeeraa biyya addunyaa keenyaa niwukilaara hidhattee Paakistaan. Itti dabaluunis Iraanis ulaa Hormuz akka bantu gaafteera. Yaada eegsii gubbaatti barreesseen waraana ba'a giddu galeessaatti deemaa jiru dhaabuuf saffisa jabaa fi yeroo gabaabaa keessatti bu'aa gaarii fiduuf abdachiisaadhas jedheera. Yaada Paakistaan kanaa booda Tiraamp doorsisa hamaa Iraan irratti halkaneedaa dabarsu ture gara bara dhagaattiin deebisas jedhee ture torban lamaaf dheeressuuf CNN gabaaseera. Dippiloomaasiin hojii isaa akka raawwatu pireezidaantii Tiraamp torban lamaan yeroo kennee akka dheeressu kabajaanan gaafadhas jechuun gaafatanii turan muummichi ministeeraa Paakistaan. Paakistaan kabaja guddaadhaan obboloonni keenya Iraanis mariif faaraa agarsiisuuf jecha ulaa Hormuz torban lamaaf akka bantaniin isin gaafadhaa, warri waraana kana keessa jiran martii torban lamaaf dhukaasa akka dhaaban jechuun gaafatan. Kana biratti ammoo barreessaan olaanaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii Antooniyoo Guutereesh dhaadannoowwan namoota nagaa irratti godhamaniin hedduu rifachuu dubbii himaan isaanii beeksiseera. Dubbii himaan Guutereesh Steefan Dujarik maqaa Tiraamp kallattiin hin kaafne, garuu immoo dubbii Tiraamp miidiyaa hawaasaa gubbaatti barreessaniin kan wal qabate akka ta'e akeekameera. Tiraamp Iraan waliin galgala edaa waliigaltee irra hin gaamu yoo ta'e qaroominni Iraan guutummaan guutuutti ni dhumata, gara bara dhagaattiin deebisa jechuun isaa ni yaadatama. Dhaadannoon isaa kun yakka waraanaa ta'uu akka danda'u xiinxaltoonni dubbataa turaniiru. Dujarik Guutereesh yaada kanaan baay'ee rifadheeras jedhanii turan. Bu'uura misoomaa uummata nagaa guutummaatti mancaasuuf galmi waraanaa fudhatama qabu hin jiru jechuudhaanis eda galgala dubbataniiru. Uummata nagaa irratti ta'e jedhanii darara raawwachuun fudhatama hin qabus jedhaniiru. Guutereesh wayita hooggantoonni mancaatii irraa waliin dubbachuu filatan waraanni xumuraa argata jedhanii akka amananis dubbataniiru. Barreessaan dhaabbata biyyoota gamtoomanii Antooniyoo Guutereesh itti dabaluudhaan filannoon kun ammas akka hojjetu abdiin qaba jechuun dubbataniiru. Kana biratti ammoo dursaan bataskaana kaatolikii addunyaa Poopi Liyoo doorsifni kallattiin uummata Iraan irratti taasifamu fudhata hin qabu jechuun morman. Yaadni Poopi Liyoo kun kan nagaame Tiraamp fuula miidiyaa hawaasaa isaa irratti Iraan ulaa Hormuz deebistee banuu irratti waliigalteerra kan hin geenye taanaan halkan darbe kana guutummaatti qaroomina ishee nan ajjeesa jechuun barreessuu isaa sa'aatii muraasaan boodadha. Ofii isaatii lammii Ameerikaa kan ta'e Poopi Liyoon waraanaa halkaneedaa Iraan irratti Ameerikaan taasisuuf turte ilaalchisuun sagalee qeeqaa dhageessisuun daddabalanii mul'ataa jiru. Dursaan waldaa kaatolikii Roomaa Poopi Liyoon Room keessatti riippoorterootatti akka dubbatanitti doorsifni kaleessa ganamaa uummata Iraan irraa dhagahame dhugumatti fudhatama kan hin qabnedha jedhaniiru. Itti dabaluunis uummanni guutummaa addunyaarra jiru namoota siyaasaa bakka isaan bu'an
qunnamuun walitti bu'insi kun akka dhaabbatuuf dhiibbaa akka godhanis gaafataniiru. Kana biratti ammoo lammiileen Iraan riqicha qaxxaamuranii fi warshaalee humna elektirikaa guutuu biyyattii keessa jiran kan Tiraamp humnaan mancaasa jedhee fuulduratti sansalata namaa ijaaruun tarree galanii hiriiru. Pireezidantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp bu'uuraalee misooma siivilii irratti xiyyeeffatanii Iraan garbara dhagaatti akka deebisan dhaadatan hiriira galuun mormanii jiru. Uummanni Iraan lakkoofsi isaanii kumaatamaan lakkaa'aman dhiira dubartii utuu hin jedhin tarkaanfiin Tiraamp Iraan irratti fudhachuuf dhaadatee sa'aatii yartuu qofti yeroo hafutti guutummaatti yaa'uudhaan riqicha Iraan gurguddaa fi buufataalee anniisaa hedduu keessatti hiriiranii mul'ataniiru. Kanaanis lubbuu keenya dursinee kenninaa biyya keenyaaf aarsaa taana dhaadannoo jedhu agarsiisaniiru. Kun laphee uummata addunyaa akka addaatti cabseera. Gama biraatiin Ibraahim Zolfaagaarii dubbii himaan waajjira muummee giddugaleessaa Iraan akka jedhanitti haleellaan bakka Ameerikaa fi Israa'el waliin hidhata qaban irratti raawwatamu akka cimuu fi Iraan Ameerikaa fi michoota ishee boba'aa fi gaazii naannichaa waggootaaf akka dhabduu dubbataniiru. Gabaasaan Aljeeziraa Maayik Haannaa akka gabaasetti White House akka jedhetti Ameerikaan yoo Strait of Hormuz nagaan banamee boombii fi haleellaa waraanaa Iraan irratti raawwattu hunda torban lamaaf akka dhaabduu ibsanii turan. Dhumarrattis gara waliigalteetti dhufuuf akka jiran dhaga'ameera. Iraan suuta suutaan tole yoo jettu Ameerikaanis waraanicha keessaa ba'uuf dhiibbaa godhaa jirti. Ministeerri dhimma alaa Iraan Abbaas Aragaachii haleellaan Iraan irratti raawwatamu yoo dhaabbate sanaa booda biyyattiin haala dhukaasa dhaabuu torban lamaaf Ameerikaa waliin taasiftu irratti waliigalti jedhaa akkuma pireezidaanti Tiraamp beeksisan jechuudha. Kanarraa ka'uunis Ameerikaa fi Iraan waliigaltee dhukaasa dhaabuu torban lama fudhatan jedhamee jira. Ameerikaa fi Iraan yaada waliigaltee dhukaasa dhaabuu torban lamaaf dhiyaate fudhataniiru. Biyyoonni lamaan torban lamaaf dhukaasa dhaabuuf kan waliigalan tattaaffii jaarsummaa Paakistaan taasifteenidha. Yeroo torban lamaan kana keessatti Iraan dhukaasa dhaabuuf waliigaluu qofaa osoo hin taane ulaa Hormuz banuufis tole jetteetti. Paakistaan akka beeksiftetti waliigalteen dhukaasa dhaabuu kun hatattamaan kan hojiirra oolu ta'uu torban lamaan kana keessatti waliigaltee guutuurra ga'uuf mariin nagaa ni geggeeffama jetteetti. Biyyoonni lamaan waliigaltee irra kan ga'an Tiraamp akeekkachiisa sa'aatii 48 Iraaniif kennan dhumachuu hordofee dhaadannoo bara dhagaattiin isin deebisaa jedhu erga dhageessisee boodadha. Mootummaan Iraanii fi miidiyaan biyyattii akka waraana kana injifatanitti dubbachaa fi agarsiisaa jiru. Manni maree nageenyaa biyyaalessaa Iraan waraana kana keessatti amma waan barbaaddu hundaa milkeessiteetti jedhaniiru. Diinni ammoo seenaa keessatti kufaatii guddaa jedhamu galmeesse jechuun ibsa baasaniiru. Waraanni kun ajjeechaa gaggeessaa olaanaa biyyattii Alii Kaameniin jalqabe. Jeneraalotaa fi hooggantoota olaanoo Iraanis hedduu duguuge. Hanga jeneraalotaa fi hooggantoota 22 ga'anitti jechuudha. Sirna bulchiinsichaaf dhimma jireenyaaf du'aa ture. Kanaafuu waraana guyyaa 40 oliif Ameerikaa fi Israa'el keessaa sirni kun ooluun isaa akka mo'ichaatti yoo ilaalan isaaniif dhugaadha. Iraan waraanni kun akka dhaabbatu barbaaddi ture. Garuu biyyoota ollaa ishee haleeluu hin dhiisne. Ulaa Hormuz cufuun ishee garuu akka Iraan humna argattuu fi Ameerikaatti qormaata taatu godhee jira akka BBC'n gabaasetti. Guraandhala 28 bara 2026 Yuunaayitid Isteetii fi Israa'el waloon Iraan irratti yeroo waraana banan gaaffii guddaa kana ture. Waraanni kun yoom hangamiif tura kan jedhu. Haa ta'u malee haalli jiru waraanichi guyyaarraa gara guyyaatti torbanirraa gara torbanitti darbuun amma ji'a lammaffaa qabatee jira. Amma guyyaa waraanni kun ni dhaabbata jedhamee adda baafamee baaramee hin jiru ture hamma eda galgalaatti. Haasaa dhiyeenya kanaa uummata Ameerikaaf taasiseen pireezidantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp faallaa uummanni irraa eeguu karoora ifa ta'e dhiyeessuu hin dandeenye. Haa ta'u malee Yuunaayitid Isteet kaayyoo tarsimaawaa Iraan keessatti qabdu milkeessuutti dhiyaatteetti jechuun haleellaawwan gurguddaan Iraan irratti torbanoota 2 hanga torban 3 dhufanitti ni geggeeffama jedhanii turani. Kana malees Iraan gara bakka dhagaatti akka deebisu dhaadates ture. Haasaa isaa keessatti gabaan boba'aa fi
qoodni gabaa akka fooyya'aa abdiin jiraachuu dubbatulleen dubbii isaatiin booda osoo hin turin gabaan boba'aa akkaan dabalee ga'een gabaa stock marketis garuu kufe. neetoon ambaasaaddarri duraanii Ivo Daalder dubbii Tiraamp dubbateef deebii yoo kennu dubbiin Tiraamp waa'ee kaayyoo waraanichaa shakkii kaasiseera waan ta'eef gaaffiiwwan deebii hin argatin barbaachisoo ta'an kaaseera. gaaffileen kunniinis Tiraamp niwukilaarrii humna galaanaa fi humna misaayilaa Iraan barbaadaniiru jedhus opereeshinii waraanaa Ameerikaan Iraan keessatti itti fufeera kan jedhuuf kaan dabalateera. ibsa Tiraamp keessaa wanti tokko ifaadha. waraanni kun itti fufa kan jedhus ture. sadarkaa gara jalqabaarraa miidhaan jabaan irra ga'us Iraan ammallee cimtee waraanaa waan jirtuuf waraanichis itti fufe. walitti bu'insi United States fi michoota neetoo gidduutti mudate ammatti ifatti mul'ateera. kana waan ta'eef Tiraamp amma neetoo ilaalchisuun wanti jedhan irra keessaan malee garaarraa ta'uu dhabuu qofaa osoo hin taane miseensummaa keessaa ba'uufis dhaadateera. waraanni kun ji'a lammaffaa keessa yeroo jirutti akkaataa lammiileen Iraanitti jiran akka Tiraampii fi Naataaniyahuun yaadan miti. aangaa'onni kunneen uummanni Iraan akka fincilee mootummaa garagalchuuf waamicha taasisanilleen akka isaan yaadan hin taane. haleellaan Iraan buufataaleen waraanaa Ameerikaa fi biyyoota galoo galaanaa keessa jiran irratti raawwattee miidhaa cimaa agarsiiseera. maqaa gaarii biyyoonni galoo galaanaa buufataalee waraanaa Ameerikaa keessa jiran nagaa ilaalchisuun qaban tures miidhameera. akka ogeessonni jedhanitti hanguma waraanni kun dheerataa deeme wabiin nageenyaa biyyoota baha giddu galeessaa fi Awurooppaa gaaffii keessa galaa waan ta'eef amantaan United States irraa qabanis gara xiqqaachuutti deema jechuudha. ulaan Hormuuz Iraaniin cufame ammoo rakkoo hanqina boba'aa addunyaa uumeera. amma biyyoonni baay'een United States fi Israa'el hatattamaan walitti bu'insa kana keessaa akka ba'anii fi walitti bu'insicha akka dhaabaniif dhiibbaa haleellaan Iraan irratti raawwatamu yoo dhaabbate sanaa booda biyyattiin haala dhukaasa dhaabuu torban lamaaf Ameerikaa waliin taasiftu irratti waliigalti jedha akkuma pirezidaanti Tiraamp beeksisan jechuudha. kanarraa ka'uunis Ameerikaa fi Iraan waliigaltee dhukaasa dhaabuu torban lama fudhatan jedhamee jira. Ameerikaa fi Iraan yaada waliigaltee dhukaasa dhaabuu torban lamaaf dhiyaate fudhataniiru. biyyoonni lamaan torban lamaaf dhukaasa dhaabuuf kan waliigalan tattaaffii jaarsummaa Paakistaan taasifteenidha. yeroo torban lamaan kana keessatti Iraan dhukaasa dhaabuuf waliigaluu qofaa osoo hin taane ulaa Hormuuz banuufis tole jetteetti. Paakistaan akka beeksiftetti waliigalteen dhukaasa dhaabuu kun hatattamaan kan hojiirra oolu ta'uu torban lamaan kana keessatti waliigaltee guutuurra ga'uuf mariin nagaa ni geggeeffama jetteetti. biyyoonni lamaan waliigaltee irra kan ga'an Tiraamp akeekkachiisa sa'aatii 48 Iraaniif kennan dhumachuu hordofee dhaadannoo bara dhagaattiin isin deebisaa jedhu erga dhageessisee boodadha. mootummaan Iraanii fi miidiyaan biyyattii akka waraana kana injifatanitti dubbachaa fi agarsiisaa jiru. manni maree nageenyaa biyyaalessaa Iraan waraana kana keessatti amma waan barbaaddu hundaa milkeessiteetti jedhaniiru. diinni ammoo seenaa keessatti kufaatii guddaa jedhamu galmeesse jechuun ibsa baasaniiru. waraanni kun ajjeechaa geggeessaa olaanaa biyyattii Alii Kaameniin jalqabe. jeneraalotaa fi hooggantoota olaanoo Iraanis hedduu duguuge hanga jeneraalotaa fi hooggantoota 22 ga'anitti jechuudha. sirna bulchiinsichaaf dhimma jireenyaaf du'aa ture. kanaafuu waraana guyyaa 40 oliif Ameerikaa fi Israa'el keessaa sirni kun ooluun isaa akka mo'ichaatti yoo ilaalan isaaniif dhugaadha. Iraan waraanni kun akka dhaabbatu barbaaddi ture. garuu biyyoota ollaa ishee haleeluu hin dhiisne. ulaa Hormuuz cufuun ishee garuu akka Iraan humna argattuu fi Ameerikaatti qormaata taatu godhee jira akka BBC'n gabaasetti. Guraandhala 28 bara 2026 United States fi Israa'el waloon Iraan irratti yeroo waraana banan gaaffii guddaan kana ture. waraanni kun yoom hangamiif tura kan jedhu. haa ta'u malee haalli jiru waraanichi guyyaarraa gara guyyaatti torbanirraa gara torbanitti darbuun amma ji'a lammaffaa qabatee jira. amma guyyaa waraanni kun ni dhaabbata jedhamee adda baafamee baaramee hin jiru ture hamma edda galgalaatti. haasaa dhiyeenya kanaa uummata Ameerikaaf taasiseen pirezidentiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp haallaa uummanni irraa eeguu karoora ifa ta'e dhiyeessuu hin dandeenye. haa ta'u malee Yuunaayitid Isteet kaayyoo tarsimaawaa
Iraan keessatti qabdu milkeessuutti dhiyaateetti jechuun haleellaawwan gurguddaan Iraan irratti torbanoota 2 hanga 7 dhufanitti ni geggeeffama jedhanii turani. Kana malees Iraan gara bakka dhagaatti akka deebisu dhaadates ture. Haasaa isaa keessatti gabaan boba'aa fi qoodni gabaa akka fooyya'u abdiin jiraachuu dubbatulleen dubbii isaatiin booda osoo hin turin gabaan boba'aa akkaan dabale. Ga'een gabaa stock marketis garuu kufe. Neetoon ambaasaaddarri duraanii Ivo Daalder dubbii Tiraamp dubbateef deebii yoo kennu dubbiin Tiraamp waa'ee kaayyoo waraanichaa shakkii kaasiseera waan ta'eef gaaffiiwwan deebii hin argatin barbaachisoo ta'an kaaseera. Gaaffileen kunniinis Tiraamp niwukilaarrii humna galaanaa fi humna misaayilaa Iraan barbaadaniiru jedhus opereeshinii waraanaa Ameerikaan Iraan keessatti itti fufeera kan jedhuuf kaan dabalateera. Ibsa Tiraamp keessaa wanti tokko ifaadha. Waraanni kun itti fufa kan jedhus ture. Sadarkaa gara jalqabaarraa miidhaan jabaan irra ga'us Iraan ammallee cimtee waraanaa waan jirtuuf waraanichis itti fufe. Walitti bu'insi United States fi michoota neetoo gidduutti mudate ammatti ifatti mul'ateera. Kana waan ta'eef Tiraamp amma neetoo ilaalchisuun wanti jedhan irra keessaan malee garaarraa ta'uu dhabuu qofaa osoo hin taane miseensummaa keessaa ba'uufis dhaadateera. Waraanni kun ji'a lammaffaa keessa yeroo jirutti akkaataa lammiileen Iraanitti jiran akka Tiraampii fi Naataaniyahuun yaadan miti. Aangaa'onni kunneen uummanni Iraan akka fincilee mootummaa garagalchuuf waamicha taasisanilleen akka isaan yaadan hin taane. Haleellaan Iraan buufataaleen waraana Ameerikaa fi biyyoota galoo galaanaa keessa jiran irratti raawwattee miidhaa cimaa agarsiiseera. Maqaa gaarii biyyoonni galoo galaanaa buufataaleen waraana Ameerikaa keessa jiran nagaa ilaalchisuun qaban tures miidhameera. Akka ogeessonni jedhanitti hanguma waraanni kun dheerataa deemee wabiin nageenyaa biyyoota baha giddu galeessaa fi Awurooppaa gaaffii keessa galaa waan ta'eef amantaan United States irraa qabanis gara xiqqaachuutti deema jechuudha. Ulaan Hormuuz Iraaniin cufame ammoo rakkoo hanqina boba'aa addunyaa uumeera. Amma biyyoonni baay'een United States fi Israa'el hatattamaan walitti bu'insa kana keessaa akka ba'anii fi walitti bu'insicha akka dhaabaniif dhiibbaa gochaa jiru. Biyyoonni tokko tokko ammoo buufata qabanii fi daangaa qilleensaa isaanii Ameerikaan akka hin fayyadamne dhoowwataniiru. United States ammoo michoota ishee warra akka Biriteen, Faransaay, Xaaliyaan, Ispeenii fi Kanaadaa waraana Iraan irratti gaggeessaa jirturraa ana hin gargaarre jechuun himata jirti. Kana hubachuudhaaf gara yeroo waraanni kun jalqabeetti deebinee ilaaluu qabna. Haleellaan qilleensaa mana barumsaa dubartootaa magaalaa Miinaab Iraan keessa jiru irratti raawwatame ijoollee durbaa dabalatee namoota baay'ee ajjeeseera. Yeroo jalqabaatiif Faransaay, Jarman, Biriteen, Xaaliyaan dabalatee biyyoonni Awurooppaa hedduu fi Chaayinaan haleellaa kana balaaleffachuu hordofee sagaleen mormii waraana kana irratti dhagahamu jalqabe. Biyyoonni baay'een biroos akkuma kana haleellaa kana balaaleffachuun United States fi Israa'el abaaraniiru. Wanti baay'ee beekamuu qabu United States ta'ee Israa'el haleellaa kanaaf itti gaafatamummaa hin fudhanne. Walumaa galatti waraanni Iraan kun haala kanaan ji'a tokkoof torban tokko lakkoofsise jechuudha. Ulaan Hormuuz cufamee waan tureef addunyaan hanqina boba'aatiinis raafame. Ergumaa hoogganaa waliigalaa Iraan ajjeefameellee waraanni itti fufuun haalli waraanaa dhaabuu dhiyeenyatti mul'atu ture. Waraanni kun akkuma itti fufeen United States fi Israa'el addunyaarraa qeequmsiisaan mudate. Waraana kana mormuun United States keessatti dabalatee hiriirri mormii lakkoofsa miiliyoonotaan geggeeffamaa tureera. Bitootessa 3 pirezidantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp karaa miidiyaa hawaasaa isaa Tiraaz Sooshaal United States fi Iraan gidduutti waraana dhaabuu irratti mariin bu'a qabeessi tureera jedheera. Garuu haleellaa itti fufuu fi cimsee doorsisaa ture. Dhuma irratti oduun ammee addunyaa gammachiisu dhagahame. Oduun ammeen kunis Ameerikaa fi Iraan torban lamaaf waliigaltee waraana dhaabuu fi ulaan Hormuuz banamee addunyaan boba'aa akka argatudha. Torban lamaan kana keessatti ammoo waliigaltee guutummaan guutuutti waraana dhaabsisuu ni mallatteessu jedhamee eegama. Waaqayyoo galata guddaa fudhatu. Egaan daawwattoota keenya qophiin wayitaawaa yeroo kanaaf isiniif qindeeffannee kanneen hanga ammaatti daawwattanidha. Waan daawwattaniif ulfaadhaa. Qophii keenya walakkaatti kan nutti dabalamtan subscribe godhadhaa mallattoo beelii sana fuulduratti isinii dhufu saala tokko tokkoon ol kan jettu irra kaa'adhaa like share godhaa yaada keessan saanduqa yaadaa keessatti nuu qoodaa sa'aatii yartuun booda odeeffannoo gara biraatiin hanga deebinee ol arginutti turtiin turtii gaarii isiniif haa ta'u nagaan tura.